Tolegaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu yeroo darbe accounting 1 chapter 5 waliin eegallee turre isaan keessattis bank reconciliationiin maal akka fakkaatu bu'aan isaas maali example isaas waliin fudhannee ilaalaa turre kana qofaa osoo hin taane internal control over cash kan jedhullee baay'ee waliin ilaalaa turre jechuudha. Kutaa har'a kana keessattis paartii sana duukaa kan wal qabatu control over cash kan jedhuma jechuudha. Petty cash kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Toppikiin keenya har'aan ni guddaan petty cashiin maal akka ta'e waliin ilaalla jechuudha. Egaa maatii chaanelii keenyaa kan hin taane gara YouTube chaanelii keenya barnoota dhalootaaf jedhu deemtanii subscribe bakka jedhu tuquun maatii chaanelii keenyaa ta'anu jajjabeessaa isiniin jenna. Ansin duukaa kan jiru obboleessa keessan Galaanaa Daffaaru Yuunivarsiitii Finfinnee irraa. Egaan kallattumaan gara paartii yookiis mata duree keenya har'aatti haa ceenu. Innis maal jedha? Petty cash jedha jechuudha. Egaan petty cash jechuun maal akka ta'e waliin ilaaluu fi petty cash is used to pay small or petty amount jedha. Petty cash jechuun maalidha? Petty cash fund jechuun fandii yookiis maallaqa kaampaanii tokko keessaa jechuudha. Specific purpose tokkoof jedhamtee adda baatee teesse jechuudha. Specific purpose jechuudha. Kana jechuun immoo specific purpose gaafa jennu kaffaltiiwwan xixiqqaa kana ittiin kaffaluuf jechuudha. Amma transport costiif waan ba'u jechuudha. Waan akkasiifaaf waan gatiin ishee xixiqqoo taate amma supply gatiin ishee xixiqqoo taate kana fa'i kaffaluu fi specific taate bakka addaa tokko kan teesse tokko maal jedhamti? Petty cash fund jedhamti. Qofaatti adda bahee kan taa'u kaffaltii tokko raawwachuuf jechuudha. Kaffaltii tokko raawwachuuf petty ma jechuun yoo asirraa xiqqoo jechuudha. Asirraa nu hubattu yoo ta'e petty jechuun definitionumti ishee maal jechuudha? Xiqqoo jechuudha. Kaffaltiiwwan xixiqqaa kaffaluu fi qofaatti adda baatee kan teesse kanaaf maal jechuudha jechuudha? Petty cash jedhamti jechuudha. Isaan immoo fakkeenya yoo fudhanne tax fare or transportation cost kan jennu yookiin freightiin waan jennu kanaafi voucherii yookiin cheekii barreessuun nun barbaachisu jechuudha. Kanaafiyyuu maal dhare specific godheetu adda baaseetu kaampaaniin tokko jechuudha. So yoo kaffaltiin sun yerootti barbaachisutti wanta oddoo taa'e sanaaf specific bakka taa'e sanaaf fuudheeti kaffala malee ganaa cheekii barreessuun hin barbaachisuuf jechuudha. Kanneen akkasiif kan fayyaddu kun maal jedhamtenne? Petty cash jedhamti jechuudha. Petty cash jechuun ishee kanadha. Petty cash kana immoo specific purposeef erga qofaatti adda baasnee kaa'uu nu barbaachisa ta'e kun maal of keessatti hammata? Establishing the fund jedha. 2 making the payment from the fund jedha. 3 replenishing the fund jedha. Wanta sadii raawwannas keessatti tokko specific purposeef adda baatee teessi waan ta'eef establish gochuun ni barbaachisa. Maallaqa barbaachisu 300 yoo ta'e qofaatti adda baasnee fakkeenyaaf birrii 300 specific purpose sanaa fi booksii tokko keessa keenyaa jechuudha. Bakka isheen teessu keenya cash custodian kan jedhu individually personiin tokkos maalidha? Waan sanaaf kan ramadamu ni jira. Isa duukaa qofaatti establish goonee keenya. Achi keessa isa establish ta'e sana keessaa immoo payment raawwanna yeroo barbaachisaa ta'etti jechuudha. Payment raawwanna. Payment raawwanne maallaqni nuyi petty cash sana keessa keenya sun immoo minimum level irra gaafa ga'u yookiis achi keessaa gaafa dhumu jechuudha. Maal goona? Replenish goona jechuudha. Yookiis iddoo isaatti reimburse goona jechuudha. Bakka isaatti deebisna jechuudha. Wanneen kana sadan raawwanna. Yeroo wanneen kana sadan raawwannu immoo maal gochuudha? Record gochuun nu barbaachisa. Yoom record gochuun nu barbaachisa kan jedhusi waliin ilaalaa deemna jechuudha. Yoom record goona yoom record goonu kan jedhu jechuudha. So
tokko tokko mee haa ilaallu. Yeroo establish goonu record akkamii nu barbaachisa? Yeroo payment raawwannu recordin hin barbaachisa moo hin barbaachisu? Akkasuma replenishment isaa yeroo raawwannu akkamitti record goona kan jedhu mee tokko tokko waliin haa ilaallu. Inni jalqabaa gaa establishing the petty cash fund jedha jechuudha. Yeroo establish goonu akkamitti record goonaa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Amma example kanarraa akkuma ilaallu, if ABC company decide to establish a birr 100 fund on March 1, 2011 jedha, the journal entry or a right check to withdraw cash is jedha. Amma gaa specific purpose taa'aa jenne petty cashin specific purpose maal gochuuf small amount warra ta'an expenditure yookaan kaffaltii akkas ta'aniif nu barbaachisa jennee dubbanneerra. Egaa amma yeroo iddoo specific qofaatti adda baasnee fandii sana hundeessinu jechuudha. Amma yeroo fandii sana hundeessinu akkamitti establish goonaa jechuudha. Establish yeroo goonu kana akkamitti galmeessina? Amma fakkeenyaaf kaampaaniin ABC jedhamu kuni fandii 100 birri 100 ta'e specific purpose sanaaf kaayee jedha akkasirraa ilaaltanitti. 100 kan taatu kana specific purposeif establish godhe yookiis warreen kun small payment kaffaluuf ittiin fayyadamaa jedheeti qofaatti kaa'e birri 100 jechuudha. Yeroo qofaatti kaa'u kana akkamitti galmeessaa? Journal entry akkamii nu barbaachisa jechuudha. Petty cash jennet meeqaan debit goona? 100 debit goona jechuudha. 100 kaa'e waan ta'eef establish yeroo godhu jechuudha. Isaa booddee kaashii keenya immoo maal goona? Credit goona jechuudha. Credit goona jechuudha. Kaashii keenya immoo 100 credit goona. Kanatu nu barbaachisa. Yeroo establish goonu jechuudha petty cash keenya. Yeroo petty cash keenya establish goonu maal goona jennee gabaamatti qabachuu kan qabdan petty cash keenya debit goona, kaashii keenya immoo maal goona? Credit goona jechuudha. Credit goona jechuudha. Garuu wanti beekuu qabdan as keessatti tarii manaajmentiin amount petty cash kana jijjiiruu ni danda'a. Yoo hin jijjiirre garuu jalqabuma yeroo establish goone takka petty cash keenya debit goona, cash keenya credit goona malee entry'n petty cash affect godhu hin jiru jechuudha. Kanaaf maalidha? Yeroo petty cash establish goonu tarii yoo manaajmentiin amount petty cash sana jijjiiruu barbaade entry'n nu barbaachisuu danda'a. Unless otherwise another entry'n nu barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf manaajmentiin tarii ishee 100 taate kana gara 200tti guddisuu barbaada. It wants to increase to 200. Gara 200tti osoo guddisuu barbaade petty cash keenya maal goona jechuudha? Petty cash keenya meeqaan debit goona ammasi gara 200tti guddisuu barbaade. Kana dura meeqatu jira? 100tu jira. Amma kan biraan kan dabale meeqa jechuudha? 100 jechuudha. Petty cash keenya ammas 100 debit goona, cash keenya meeqaan credit goona? 100 credit goona jechuudha. Amma immoo increased by yoo jedhe, increased by 100 osoo 200 osoo jedhe 200 petty cash keenya debit gootu. Increased to 200 yoo jedhe garuu 100 qofaatiin petty cash keenya debit gootu, cash keenya credit gootu jechuudha. Increased to 200 jechuun gara 200tti guddise jechuun 100 qofaatti dabale jechuudha. Dura meeqaan dabale meeqaan establish godheera? 100 establish godheera waan ta'eef kan biraan kan barbaachisu increased to yoo jedhe 100 qofaan. Increased by 200 yoo jedhe garuu petty cashin keenya 200 debit ta'a, cashin keenya 200 credit ta'a jechuudha. Increased by'n hammuma inni jedhe sanaan. Increased to jechuun garuu difference ishee jechuudha. Increased to 200 yoo jedhemma 100 petty cash debit gootu, cash keenya 100 credit gootu jechuudha.
Increased by yoo jedhe garuu 200 jechuudha. 200 credit gootu jechuudha. Increased by 200 osoo jedhe. Increased to 200 yoo jedhe garuu 100 jechuudha. Ishee kana sirriitti naa qabadha. Inni kun immoo kan barbaachisu yoomi jenne yoo tarii ammaawunti peetii kaashii keenya manaajimentiin jijjiiruu barbaade qofaadha jechuudha. Malee peetii kaashii kabiraa kan galmeessinu hin qabnu jechuudha. Akkuma jalqaba irratti ilaalle peetii kaashii kana yeroo peetii kaashii kana keessatti waan meeqatu nu barbaachisa jenne small amount yeroo kaffallu jechuudha. Tokko establish gochuu, lama making payment from the petty cash jenne. Egaa yeroo petty cash keessa paymentii kana kaffallu immoo maaltu jira yookiin maal gochuu qabna jechuudha. Management usually limit the size of expenditure jedha. Hamma expenditure kana hamma bahuu qabu sana limit godha jechuudha. Payment yeroo raawwannu managementiitu murteessa hamma bahuu qabu jechuudha. Isaa booddee it does not permit use of fund for certain type of transaction. Wanta jedhameef dhaabbate sanaa qofaaf malee kaffaltii kabiraaf hin eeyyamu jechuudha. Managementiin jechuudha. Fakkeenyaaf lo'aanii kaffaluuf peetii kaashii sana keessaa fayyadamuu hin qabnu. Long lo'aanii kaffaluuf jechuudha. Specific wantaati sana qofaaf keessaa baasna malee jechuudha. Peetii kaashii keenya keessaa. Isaa booddee maal jedha? Payment are documented on pre-numbered receipts jedha. Nambariin isaanii duraan dursee kan beekame ta'uu qaba jechuudha. Dokumentiin sun paymentiin raawwate sanaaf pre-numbered ta'uu qaba. Bifa orderii raawwate sanaan yookiis immoo baay'inni isaanii dursee kan beekame ta'uu qaba jedha. Akkasuma signature of both custodian and the individual receiving payment are recorded on the receipt jedha. Signaturein peetii kaashii eegu sana nama eegu sana jiraachuu qaba. Akkasumas immoo peetii kaashii sanaaf sana keessaa kan fudhate namni sun individualiin paymentiin kaffalameef sun saayinii gochuu qaba jedha. Supporting document should be attached to receipt jedha. Inni kabiraan custodian keep receipt in petty cash box until fund is replenished jedha. Receipt yookiin nagahee ittiin kaffaltii sana raawwate hundumaa maal gochuu qaba jedha? Of harkatti qabachuu qabaa jedha. Custodianiin petty cash sanaa jedha. Isaa booddee sum of receipt and the money in the fund should equal established total at all amounts jedha. Receiptiin raawwate sanaa fi moniin fandii sana keessa jiru petty cash fandii sana keessa jiru yeroo hundumaa wal qixa ta'uu qabaa jedha. Egaa inni murteessaa fi beekuu qabdan as keessatti yeroo paymentiin raawwatu intiriin yookaan joornaal intiriin nuyi galmeessinu hin jiru kan jedhu beekuu qabdu kutaa kana keessatti jechuudha. Maali dharee custodianiin petty cash sana receiptii sana of harkatti qabachuu qaba. Signaturein isaa jiraachuu qaba. Namni kaffaltiin suni kaffalameefis yookiin mallatteessee of harkaa qabaachuu qaba. Nagahee sana lachuun isaanii of harkaa qabaachuu qabu. Isaa booddee nagaheen kun yoon barbaachisaa yeroo replenish goonu yookiis peetii kaashii keessaa kaffalamee dhumee yeroo replenish goonu nu fayyadaa jechuudha. Receiptiin sun yookiin dokumentoonni sun malee yeroo paymentii raawwannu peetii kaashiif wanti galmeessinu yookiis wanti record goon hin jiru kan jedhu kana qabachuu qabdu. Isaa booddee replenish yeroo godhu immoo akkamidha? Fakkeenyaaf 100 maal godhe jenne establish godheera. 100 sana keessaa kaffaltii raawwate maal godha? Dhumarratti yeroo minimum level irra ga'u maal yookiin achi keessaa yeroo dhumu maal gochuu qaba? Re-establish yookiin reimburse gochuu qaba jechuudha. Oddoo sanatti deebisuu qaba jechuudha. Kanaafi akkasidha inni sadaffaan kun replenishing jechuun bakka sanatti deebisuu jechuudha. So fakkeenya kanaan haa ilaallume.
Example jedha. Assume that on March 15, ABC Petty Cash Custodian request a check for birr 87. The fund contains birr 13 cash and the petty cash receipt for postage 44, freight out birr 38, and the miscellaneous expense birr for 5 birr jedha. General journal to record the check is jedha. Amma replenish gochuuf maal godhee petty cash custodianiin egaa fandii sana keessaa gaafa dhumtu birriin 100 teesse sunii maal godhee ka biraa gaafate jechuudha. Akka reestablish ta'uuf ni gaafate. Meeqa gaafate? 87 birri 87 gaafate. Birri 87 gaafate. Achi keessatti kan hafe meeqadha jechuudha? Birri 13 tafe jechuudha. Fandii sana keessatti. Keessaa kaffalamee dhumee meeqa gaafate? Petty cash custodianiin 87 achi keessatti kan hafe 13. Maaliif immoo baaseera? Postage'iif jedhee qarshii 44 achi keessaa baase. Freight out'iif jedhee qarshii 38. Ilaala asirraa akka hubattan kaffaltii ishee gatii xixiqqoo jechuudha. Waan akkasii fayyaddi jenneerra petty cashiin. Inni ka biraan miscellaneous expensive qarshii 5 jedheeti baase. Kana kanaafan baasee jedhe. Isaa booddee meeqa immoo gaafate? 87 gaafate jechuudha. So yeroo kana akkamitti galmeessina jechuudha? Postage jennee meeqaan debit goona? Postage expense 44. Freight out 38, miscellaneous expense jenne meeqaan 5 maal goona jechuudha? Debit goona. Isaa booddee cash at bank jenne meeqaan yookiin cash keenya qarshii 87 credit goona jechuudha. Amma gaa maal ta'uu qabaa? Kallattii kana jechuun maal ta'uu qabaas keessatti inni kuniif inni kun walqixa ta'uu qaba. Baasiin bahee fi hammanni gaafate sun walqixa ta'uu qaba. Yoo hin taane garuu cash shortage fi overage kan jedhamutu jira jechuudha. Kana jechuun replenishment jechuun fakkeenyaaf cash at bank petty cash minus coin on or currency kan jedhu jechuudha. Mee haa ilaallu cash shortage of the overage. As keessatti cash shortage fi overage hin jiran. Maaliif baasiin inni baase 87 amma inni gaafate 87 waan ta'eef jechuudha. Dura meeqa qaba jechuudha? Fandii sana keessaa 13 qaba. Kanaaf walii galaa jechuudha. Sirriitti walii galaa jira jechuudha. Asitti maaliif dura meeqa establish goone 100 amma 87 gaafate 13 qaba waan ta'eef 100tu jira jechuudha. Baasiin inni raawwate qarshii 87 kanuma walii galaa jechuudha. Garuu as a chance overage fi shortage jiraachuu ni danda'a. Fakkeenya kana ilaallu. Example 2 jedheeti jechuudha. Example 2 jedheeti. Occasionally the company may need to recognize cash shortage of or overage jedha. Assume jedha that ABC petty cash custodian has only birr 12 birr in cash in fund plus receipt as listed jedha. Akkuma baasiin ba'an akkuma example 1 keessatti hojjenne sana ta'ee garuu fandii sana keessatti meeqatu hafee 12 qofaa tafe 12 qofaa tafeefira. Kaffaltiin ni raawwate isuma sanadha. Postage'iif 44, freight out'iif 38, miscellaneous expensive meeqa gaafate 5 qofaa gaafate jechuudha. Egaa amma fandii isaa keessatti immoo 12 tafe 100 kan establish goone 100 12 qofaa tafe. Hammam gaafachuu qaba? 88 gaafachuu qaba jechuudha. 88 gaafachuu qaba. Asirraa yoo laaltan garuu kaffaltiin inni raawwate postage'iif meeqadha? 44. Kanaaf 38. Isa sadaffaa miscellaneous expensive
5dha. Yeroo walitti daatan meeqa ta'a? 87 qofaa ta'a. Kana jechuun 12 qofaatti saafii hafe 87 raawwate jechuun 87 qofaa raawwate jechuun shorteejiitu jira jechuudha. Shorteejiitu uumameera jechuudha. Kun immoo mathematical error yookiin immoo record yeroo godhu dogoggoree ta'uu danda'a jechuudha. Sababii kanaa ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu asitti kaash shorteejii galmeessuu qabaa jechuudha. Kaash shorteejiitu jira. Ishee asiin galmeessuu qabaa. Hammamtu immoo reimburse ta'uu qaba jechuudha. 88. Meeqa ta'uuf? Dhibba isa bakka duraatti deebi'uuf jechuudha. 1288 dhibba ta'uuf meeqa? 88 gaafachuu qabaa jechuudha. Kanaan reimburse ta'uu qabaa. Qarshiin tokkoo kun akka shorteejiitti ilaalamti jechuudha. Akka shorteejiitti ilaalamti. Kanadha. Osoo amma fakkeenyaaf jechuudha. Isheen 12 kun 14 osoo taatee immoo isheen 12 asii jenne kun 14 osoo taatee akkamitti galmeessuu qaba jechuudha. Namni kuni cash short and over kan jettu kun eessa ta'uu qabdi? Eessa ta'uu qabdi jechuudha. Bakka kana 86 gaafachuu qaba namichi jechuudha. Reimburse kan ta'uu qabdu osoo iddoo kana 14 ta'e reimburse ta'uu kan qabdu meeqadha? 86 ta'uu qabdi jechuudha. 86 ta'uu qabdi. 88 isheen taate kun. Cash short and overiin keenya immoo meeqa ta'uu qaba? Asiin gama krediitiin tokkoon galmaa'uu qabdi jechuudha. Iddoon kun isheen kun hin badde jechuudha. Isheen karaa deebiitii tokko taate kun karaa krediitii dhufteetii maal tokkoon deebiittaati. Isheen kun immoo 86 taati jechuudha. Maaliif ammayyuu qarshii 14 of harkaa qaba. Garuu kaffaltiin ni raawwate 87 qofaadha walitti da'amanii. Posteejiif 44, fireexaawutiif 38, miscellaneous expensive meeqa? Qarshii 5 qofaa jechuudha. 87 jechuudha kan inni raawwate. Garuu immoo of harkaa meeqa qaba? Hamma establish sana keessa 14 qaba. Kana jechuun dhibbarraa 14 yeroo hir'isnu 86 jechuudha. Kanaafiyyuu overage tirfii meeqa of harkaa qaba jechuudha? Tokko of harkaa qaba jechuudha. Shorteejiin deebiittaati, overagein krediittaati jechuudha. Yeroo riippoorti goonu kaash shorteejiin akkamitti riippoorti taati? Akka miscellaneous expenses report taati. Cash overagein immoo akka miscellaneous revenue report taati jechuudha. Miscellaneous cash overagein credit ta'a jenne, cash shortagein immoo debit ta'a jenne. Kana qabachuu qabdu. Keesiiwwan sadan kanas qabachuu qabdu. Kanadha waa'een peetii kaashii jechuudha guutummaatti. Waa'een peetii kaashii kana fakkaata. Isti konseptoota barbaachisoo ta'an muraasa waliin ilaallee haa xumurru. Fakkeenyaaf maal ta'uu danda'a? Cash shortage overage kan jennu ammaawuntiin kaashii keenyaa fi risiiptiin of harkaa qabnu jechuudha. Kaffaltii nuyi raawwannee fi actual kaashiin yeroo wal caaludha. Cash count kana jechuun cash count greater than record of cash receipt yoo ta'e cash overage. Kana jechuun kaffaltiin yookiin kanatti fudhatte jechuudha. Cash countiin kee 80 ta'ee receipt yookiis immoo kanaaf han baasette nageen of harkaa qabdu immoo meeqa agarsiisa? 79 yoo agarsiisa ta'e overageetu jira jechuudha. 80 of harkaa qabdaa qaba. Receipt yookiin nagayee keerraa immoo 79 yoo ta'e overageedha jechuudha. Amma immoo 79 of harkaa qabdaa. Receipt yookiin nagayeen of harkaa qabdu immoo 80 yoo ta'e immoo maalidha? Shortageetu jira jechuudha. Shortageetu jira jechuudha. Kanaafiyyuu cash overagein book sale minus count receipt. Cash shortagein immoo maalidha? Book sale minus count receipt jechuudha. Fakkeenyaan haa ilaallume. Fakkeenyaa example 1 kana haa ilaallu. On January
211 jedha. Cash sale for the day according to cash register tape were 860.9 jedha. Dhiifama bakka kanaatti xiqqoo wanti badeeru ni jira. Akkam isinitti fakkaate bakka kanaatti wanti badeeru ni jira. Mee fakkeenya lammaffaa kana haa ilaallu. Dhiifama iddoo kanatti xiqqoo bilbil akkana jalaa godhe. Fakkeenya lammaffaa kana haa ilaallu. Waa'ee shortage of overage irratti jechuudha. Egaa maal jedha? A business organization may establish a change fund in the form of currency or coin in order to facilitate making change to clients. The first step to determine amount of fund based on some experience. The fund will established and will remain in cash register at opening of every day jedha. Change fund kan jennu kaashii qofaaf taa'e maaliif jijjiirraa raawwachuuf jechuudha. Zirzirii jettu mitiire maariffaasadha. Kuni jijjiirraaf kan fayyadu qofaatti kan taa'e jechuudha. Change fundiin inni itti isa kaan keessatti lakkaa'amu jechuudha. Fakkeenyaaf shortage overage kanaan wal qabsiifnee ilaalame illustration kanarraa jechuudha. A change fund established with amount of 200 jedha. Change fundiin yookiin jijjiirraaf kan taa'e qofaatti 200 dha. On January 15 2001 jedha. Cash sale for the day according to the cash register tape were meeqa jedha? 942.4 jedha. The actual cash count on the date was meeqa jedha? Birrii meeqa jedha? 1145.1 jedha. Egaan kana keessatti maalidha? Actual cashin keenya meeqa of harkaa qabna? Actual cashin keenya 1145.1. Kana keessaa maalidha? Change fundiif kan taa'e 200 waan ta'eef ishee irraa hir'isuu qabna. Change fundiif teesse waan ta'eef isheen ittiin fayyadamnu change fundiif kan taate 200 dha. Ishee yoo irraa hir'isnu actual cash count from sale gurgurre jenne maalidha? Kaashiin nuyi fudhanne wanta gurgurre sanaaf wanta nuyi fudhanne gatiin nuyi fudhanne 945.1 jechuudha. Seeliin keenya garuu nagayeen keenya meeqa nu agarsiisa? 942 nu agarsiisa. 42.4 nu agarsiisa. Kana jechuun yeroo change yookiin zirzirii sana kenninu maalidha? Dogoggorree irraa jechuudha. Dogoggora yeroo jijjiirtuu fi nama tokkoof fakkeenyaaf wayiin dabaltee laachuuf dandeessa, wayiin hir'istee laachuuf dandeessa. As keessaa gaa yeroo ilaallu maalidha? Actual cashin keenya 945.1 nu agarsiisa. Seelii immoo waan nuyi gurgurre immoo hammam ta'uu qaba? Gatiinsaa 942.4 jedha. Yeroo kana cash overiitu jira jechuudha. Tarii jechuudha. Yeroo gurgurru sana maal goone irra jechuudha? Qarshii tirfii nuyi fudhanne jechuudha. Tirfiin nuyi fudhanne as keessaa meeqa jechuudha? 445.1 hir'isu 945.1 hir'isu 942.4 meeqatu jira jechuudha? Cash overiin 2.7tu jira jechuudha. Journal entryinsaa akkamitti barreessina jechuudha? Cash ati baankii keenya meeqaan debit goona? 945.1. Seeliin keenya sale revenue 942.4. Cash overiin credit taati 2.7 jechuudha. Bifa kanaan shortage yoo ta'e immoo debit ta'a. Mee haa ilaallu itti fufne. Shortage osoo ta'e immoo osoo shortage ta'e osoo akkam ta'e jechuudha. Amma fakkeenyaaf inni kuni actual cash keenya meeqaa jennu? Fakkeenyaaf actual cash keenya
ishee kana haa jennu ishee seelii jenne kan seelii keenya immoo galagaltoosaa ishee kana haa jennu. Kanaaf osoo rikeerdii goonee amma shoorteejii ta'a jechuudha osoo galagaltoo goonee warra kana akchuwaal kaashii 942 of harkaa qabaan 42.4 of harkaa qabaanne seeliin seel risiiptiin immoo meeqa osoo nu agarsiise 945.4 osoo nu agarsiise kaashii ishee kana 942 deebiit goona seel revenue short kaash shoorteejii immoo 2.4 deebiit goona siin dhufti karaa deebiitii dhufti jechuudha. Isheen karaa krediitii dhufte osoo shoorteejii ta'e jechuudha. Seeliin keenya immoo meeqaan krediit ta'a jechuudha. Ammaawuntii sana jechuudha. Amma as keessatti galagaltoosaa fudhannee 945.1 kana jechuudha. Galagaltoo sanaa ta'a shoorteejii yeroo jiraatu. Yeroo oovereejiin jiraatu immoo deebiit ta'a jechuudha. Shortage and overage kan jedhu waan akkasiiti jechuudha. Sababa garaagaraatiin uumama jenneerra amma change fundii keessatti yeroo maallaqa namaa jijjiirru sana tarii nuutu dabarsee kennaa fi wayii isaantu dabarsee nuu kenna. Karaa biraa immoo sababa maatimaatikaal ireriitiin uumamuu ni danda'a jennee inni biraan kaffaltii gurguddaa raawwachuuf liability long term liability kan akka kaffaluuf garuu fundii qofaatti specific goonu maal fayyadamna jechuudha. Voucher system kan jedhu fayyadamna jechuudha. Petty cash change fundii osoo hin taane voucher system kan jedhu fayyadamna. Kutaan kaashii jedhu kanumaan raawwanneerraa yookiin xumurreerra jechuudha. Isa dhufu keessatti receivablota not receivable fi account receivable kana qofaatu hafa. Kanumaan koorsii kana ni xumurra jechuudha. Amma ammaatti waan hordofaa turtaniif galatooma. Egaan koorsii dabalataan gara fuulduraatti isiniif qabadhee dhufu koorsii babbareedoo ta'antu jira. Isaanis akka cost and management accounting, principle of accounting to intermediate accounting waanii akkasuma financial management kan jedhaman waaniiftuu qabuu isaanillee financial institution and market kan jedhaman koorsii babbareedaa meejarii kan ta'an accounting and finance fi gara fuulduraatti qabadheen isiniif dhufa jechuudha. Isinis immoo maarree gara maatii chaanelii keenyaatti dabalamuun akkasuma hiriyoota keessaniif share gochuun nu jajjabeessaa nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Paartii har'aa kanumaan yoo xumurre gaariidha. Galatoomaa horaa bulaa.